Meera bakkeessanii jedha qo'i mucoota koomentii ijoolleen teenya jala barreessitu keessaafu ijoollee shamarranii jechuudha. Haara ijoollee keenya akkana waliin jeeqina wallaa akkana waliin qeeqina maaf barbaachisame akkana koomentii kana dubbisamee ilmi namaa yaa rabbi waan namaan jedhan dhabu. Waa ilmi namaa kun dhugaa rabbi isin waan ookin barbe mucoota dhugaa rabbi itti yaaduu qabdan ture. Madaamii mataa nyaattee waa meeqa gootee dalagaa itti baay'ate biyyarraa birriidhaaf isii gaafatanii firri du'eef birrii isii gaafatanii lafti marguu didee birrii isii gaafatanii takka bara kana keessa mootummaan mana irraa diigeetiin yaani jeequmsa xiinsammuu wayitii miidhamtee kallattii waan ittiin baafatu barbaaddeetiin kaamera waraabbattee caffaraa jirti. Isin ijoolleen teenya keessaaf ijoolleen teenya mana madaamii jechuudha. Maa wal cabsina dhugaa rabbi. Wal cabsuun nurra hin jiru ture. Dhugaa rabbi dhuguma isiniin jedha. Wal cabsuun gaarii miti dhugaa wallahi. Maaliif wal cabsina? Kun qaama saalaa gadi baasee barbe feemasii ta'aa jira yeroo ammaa kana keessatti. Wanni feemasii ta'uudhaaf hin taane hin jiru jechuudha addunyaa tanarra jechuudha. Waan silaa ilmi namaa ta'e hundaayuu ta'e. Kun amma koomentii kana keessatti meeshaa of jala rafte of jala achi fuudhi jedhaanii kun meedikaala osoo hin kennufteedhaanii. Wallahi yoo sammuun kee biizina ta'e jechuudha. Wanti garagaraa miirri garagaraa na dhagahu maal isin godha ijoolleen koomentii jedhanii warra koomentii jala gaafa dhaqe jechuudha. Wallahi sammuun kiyya kalaas waa itti aaree waa itti silaa ani sadarkaan kiyya lara sammuun kiyya kun biizitti na ta'e san jechuudha. Oromoo koomentii kanaa dhiisa jechuudha. Cinqaa jechuudha. Warri koomentii akkuma bifti isaanii garagaraa haasofni isaanii subhaanallah. Wallahi haasofni isaaniillee garagara waan nama qofalchiisu malee hin barreessu ilmi namaa akkasuma ammoo waa hamilee si cabsu malee hin barreessu. Aroomilee akka waliin cabsine ijoolleen teenya keessaa shamarranii jechuudha. Nu'uudha warri mana madaamii keessa dalagaa jiru. Waan mana madaamii keessatti maraanee biyyaa baane. Jedha kinoo argitan ka. Kanaafi warri mana madaamii keessa jirtan keessaa walii sagalee ta'a. Yoo namni tokko viidiyoo waraabe kallattiin haa ta'u kallattiidhaan haa ta'u yaani haala isinti. I think namni tokko jechuudha akka ati barbaadde viidiyoo waraabuwani. Atillee jechuudha akkaan barbaadetti waraabu. Ilaalchi namaa, kaayyoon namaa, karoorri namaa hundumtuu garagara jechuudha. Akkuma sanittuu iyyuu wal bira haa dhaabannu walaa akka wal cabsuun kun akka nurraafu. Dhugaa rabbi dongoroo jiraate keessaan dhaqanii yaa intala obboleettii tiyya yaa ebaluutii bifa bareedaadhaan yaamuudhaan malee bifa koomentiitiidhaan daranuu yoo maraachuu barbaaddan malee daranuu namni haa maraatu barbaaddan malee wallaahi koomentii namaan gorsina. Dhugaa isiniin jedha. Namni koomentiidhaan gorsa hin fudhatu tokkoffaa. Lammaffaa irratti jechuudha wanna akkas godhe san nama san maaltu sadarkaa saniin gahaa jira. Dhuguma maraataa jiramu. Dhuguma gubata mana madaamii san miidiyaa sanarra dabarfataa jiramu. Waan kana akkana xiinxalaati. An duraan akkuma keessan gana hin kolfa dhugaa rabbi namni maal ta'e kana godhata miidiyaa irratti gisee foraabu kana eega foraabii ammoo postis osoo postiin godhin waan waraabisan postiin godhin irratti viidiyoo san hin laallu jedha. Anam dhiise waan san maaltu na dhiisise wanni ijoollee ta'e mana madaam itti jiru kana isaanuma rabbi beeka wanna mataa isaa nyaate kana jechuudha. Waan gubata namni barbe dhugaa isin himu ijoolleen teenya jechuudha. Shamarran biyya namaa keessatti illee gubatti biyya keessatti illee gubatti. Kama biyya namaa keessa gubatu biyyatti illee gubata baay'ee qabdi jechuudha. Kun karaa maatiidhaan gubata qaba. Kun karaa bultiitiin gubata qaba. Kun karaa qabeenyaatiin gubata qaba. Gubataa olii ammoo mana madaamiitu si guba jechuudha gola keessa. Kanaaf ijoolleen teenya keessaaf ijoolleen keenya shamarranii osoo nam hin arrabsin shamarra katanteetii takka wallaahi hin arrabsina billaa aleekum. Haa maraattu waan fedhe haa taatu yoo dandeettan keessaan dhagaa gorsaa. Yoo dadhabda ammoo callisaa bira dabarfadha. Barri bala callisanii keessa dabarfatan malee yeroo ammaa keessaafuyyuu nama tokko ati maraattu jette guyyaa kasimatu maraatee dhufa jechuudha. Jazaan yookiin galan harkarra deebitee jirti jechuudha. Kanaaf nama baay'ee argina wallaahi rabbiin nu haa qajeelchu miidiyaa kanarratti akkami viidiyoo qullaa foraaba akkami akkas ta'an jenna guyyaa kan viidiyoo isaa argina jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa afaan kanaan waa dubbachuun nama gorsuunuyyuu yakka ta'ee jira. Nama gorsuunuyyuu yeroo ammaa kana keessatti waan si as deebi'u ta'ee jira jechuudha. Maaliidhaaf namni beektanii
ila namni nama gorsu kun jechuudha kan dafee waa mudatu kuni waa itti gorsu san osoo ofii hojjatin ofii isaati irratti argamin si gorsa waan ta'eef namni tokko nama gorsu duratti waan sanirraa qulqullaa'uu qabaata waan namarraa gorsitu san waan namarraa deebistu san osoo ofiirraan namni tokko qoy muuziqaa osoo dhageeffataa jiru muuziqaa hin dhageeffatini haraan akkuma namicha ishee kan tokko jedhani garuu kun qissaadha malee yaani oduudha malee waan qabata malee batee hin beeku. Masgida keessa dhaabbateetiin farshoon dhuginaa jedheetiin lallabe jechuun farshoon dhuginaa jedheetiin khuxbaa yookiin gorsa kenne jechuudha. Gaafa kaani namni achi dhageeffataa bakka takkatti isaa farshoo dhugu argan. Bakka takkatti isaa farshoo dhugan argan sheekuma gaafa duraa farshoon dhugunaa haraama jedheetiin gorsa kennu uummataadhaaf. Achi tokko yaa sheeka jedheen. Guyyaa dheengadda masgida keessa farshoo hin dhuginaa jettee nu gorsite atadha maaliif sitteetiin farshoo dhuddaa jennaaniin yaa gurbaa jedheen ani bar hin dhuginaa wanti sun haraami jedhe malee ofii hin dhugu hin jennee jedhe laal sinibeen kun ofii hin dhugu hin jenne akka isin hin dhunneedhaaf isin gorse malee kana jechuun waa ofii ittiin hojjatin tokko namaaf gorsa kennu yakka wanna tokko ofii hojjatte jechuudha waan sanirraa yoo fayyadamtellee yoo irraa miidhamtellee takka gorsa kennuudha takka nama waa akkas hojjetu sanirraa deebisuudha malee oduu waan tokkooti irraa hin qulqullaa'e nama irraa qulqullaa'e jechuun kun kijiba gorsa illee osoo hin taane fakkeessaa yoo ta'e malee jechuudha. Kanaaf ijoollee ta'e hundi keenyaan wal beekna warri mana madaamii keessa jiru. Jireenya mana madaamii keessa jireenya gola nama hagee ulfaatu hangi inni hamilee nama cabsu hangi inni xiinsammuu nama miidhu hangi inni qaama keenya bifa adda addaa nutti magarsee bifa hin taane nu magarsiisee jechuudha. Akka intalli umrii waggaa 20 21 22 23 waggaa 50 nu fakkeesse kunniin jechuudha. Gubatooyitu na keessa jira nu dhiisa haa jiraannu kalaas nu dhiisa haa jiraannu. Dhiisa ijoollee haa jiraatu haa waraabdu viidiyoo akkuma barbee warri amma ebalu odoo isin jedhe maqaa isin dha'e kun boo'ee kun miidiyaa kanarra boo'ee kun gilooriksii dhugee kun maal ta'e kun jaalatee kun waa meeqatee feemasa jechuudha. Isaan illee tarii akkasuma feemasuu barbaadan waan ta'eef akkasuma beekamtee argachuu barbaadan waan ta'eef itti dhiisaa keessaaf ijoollee ta'e dhiyeenya biyyarraa baate kana haa jiraattu dhiisaami waa baay'eetti jira ammasii waa baay'ee biyyarraa maraatanii dhufanii tokkoffam. Lammata irratti ammoo beerra arabaa jechuun akka duriiti miti madaamii arabaa amma akka duraaniiti miti amma beerra dhibba jijjiiramtee maraattee jirti jechuudha. Kana isaan maraacha waan ta'eef haayima maraatanii miinuma dhiisaa sin jalmaa deebi'a gaafa maraatanii keessaafuu dubbii takka barbe yoo ati nama jala hin qabin dubbisa himuun yookiin sin gammachiisu jechuudha. Oduu takka himuudhaaf namni oduu si dhageeffatu jiraachuu qabaata. Namni badii dalagu tokko jechuudha osoo taa'i itti hammaachuu baate ofiinuu dhiisa jechuudha. Amma ijoolleen tana yeroo baay'ee kan walmiituuf karaa garagaraatitti ebaluu dhiisi jedhanii yaa'anii sadarkaa wayii kennanii wanti inni barbaadu sadarkaa isaa waan ta'eef dhiisuun naannootti jabaata malee. Kana isin jedha obboleeyyan kiyyeen ijoolleen tana shamarranii keessaafuu obboleettiitti dhiifama viidiyoo sirra dalagu tarii viidiyoo kun yoo darbe si bira ga'e soori isin jedha habibatii dhiisaa ijoolleen tana gubata mana madaamii isma gubatee argisantu jira waan ta'eef itti dhiisaa haa jiraattu ijoolleen dhugaa rabbi haa jiraattu arabsinaa nama waan fine yoo ila waan biraa dhabdan dhaqa koometti yaanii dubbisaatiin sammuu keessa firii godha waan madaamii isin goote san koomettiidhaan achi barreessitanii hamilee isii cabsitanii deemuu irra warra waa barreessisan waan golfaa waan koomedii keessaa fudhaateetti seeqadha bira darba kalaas wanni biraa hundi gootanii jiru jechuudha. Akkasiniin jedha ulfaadha galatooma. Rabbiin biyya namaa kana keessa mana namaa kana keessa warra guuttattee ba'u rabbi nu haa taasisu.